From the Primera Division. It's something to be admired, I have to say. Well, there's three of them run. He's still going. Look at this, Kevin. It's a brilliant run from Messi. Did he go all the way? Akkamisin kabajamoo fi jaallatamoo maatii Keenya TV baganagaan deebisaniis ni jecha rasa akkuma beekamu viidiyoo bohaarsaa bashannansiisoo sura jedhee yaadu qabadhi gara keessan dhufeera maxxumaatti na waliin tiraansileet jira viidiyoo korraatti akkasii bohaartanii bashannantan shakkii tokko hin qabaadhu egaa chaanaalii keenya afaaraa kan taatan subscribe gochuun mallattoo bilbilaa bukkee jirtu tuqachuun jecha ol jedhu kaawwadhaa sin jenna ol notification subscription jedhama kana jechuun qabiyyeen chaanaalii kun gadhiisu kabiyyuu isin bira gahaa jechuudha egaa viidiyoon kun sirriitti toloosaa like gochuudhaan nuuf mirkaneessaan isiniin jedha yaada qabdan viidiyoo kana laalchise yoo zuraate kamiyyuu commentii jalatti barreessuudhaaf hin qusatinaa kun chaanaalii keessanidha kan itti yaada keessan ibsattanii baay'ee sin kabajaa baay'ee sin jaalladha gara viidiyoo keenya irraatti. Arsisoonni keenya Andualem Gosaa fi Leencoo Gammachuu gara Dubaay imalanii jiru. Hawaasni keenya achi jirus kan simannaa ho'aa taasisiif jira. Osoo isaan simatanii viidiyoon agarsiisu tokko jira kan baay'ee namatti toludha. Waliin ilaalla. On yourself, on your Andualem Gosaa jechuun artistii nuti baay'ee kabajnuu fi jaallanuudhaan nama dandeettii addaa qabudha. Dandeettii inni qabu keessaa baay'ee kan natti tolu akkaataan itti waltajjii to'atu tokkodha. Gaafa waltajjii irra bahu akkaataan itti waltajjii to'atu baay'ee kan namatti toludha. Namni kamiyyuu dhugaa bahuu fi danda'a. Viidiyoo tokko ilaalla. Malbitay. Ijoolletti kun baay'ee yeroo waliin haasa'an sagalee isaanii jettu moo haala isaanii jettu baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf sagalee isaanii kana fakkeessuudhaanis kan viidiyoon TikTok irratti hedduu hojjetamaa ture. Ijoolleen kun sagalee isaanii keessumaatii isheen fuuldura dhaabbattee haasofsiiftu kun wanta baay'ee nama ajaa'ibu sagalee ishee kan baay'ee natti toledha. Kan waliin ilaallu ta'a. Awwaa yaaddeessa dhiiraanaaf jedhee achi deemna. Ishi bullo beektamuun beektu nambiika. Jeeka amma nambiiko. Nambiiko. Raasee beektamuun jeeka. Jettu. Jeeka. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. La ilaha. Ay baay'ee nama gaddisiisti dhugaa dubbachuudhaaf obboleettiin keenya kun baay'ee nama gaddisiisti. የኑሮ ውድነት ማማሙሽ በጣም ነው እሺ የምታምሪው። አመሰግናለሁ። ስራ ላይ ነው። ይቅርታ አንድ ደቂቃ ፕሊዝ ካላስቸገር። ስራ ላይ ነው እኮ አንዴ በጣም ነው የምታምሪው ለዛ ነው ፕሊዝ። አረ አንዴ ይቅርታ ላናግራት። አንዴ ይቅርታ አንድ ደቂቃ አንዴ ሽፍና በእውነት በጣም ነው እሺ የምታምሪው። አንድ ደቂቃ ላውራ። አንዴ በጣም ይጣጣቃል። Ararago
እሷም ድፍረቷ ዝም ብላ ትሄዳለች እሱ እንዴ ስራ መሰረት ያናጣ እኮ ነው ምንም ምስተኛ ነው ያስረው ልጅ አንቺ ላይ በዚህ ዝብልሽ ትዘሽው ፊልሚ አማሪፋ ጆችን ባይ kan beekamtu artist Faanaan beektu jire yaada videoon tokko jira kan waliin ilaalu ta'a. walitti bu'aniiru fakkaata baay'ee tokko qabataa jirti kan baay'ee tokko qabataa jirti wara dhaabbatuntu waraabe kan viidiyoo kana baay'ee makana simba bal'anii natti fakkaata garuu viidiyoon kun akka tasaan argini viidiyoon korraa kana fakkaata ture akkasinitti bu'aatanii bashannantaramtii guddaan qaba viidiyoo taanu namoota garuutti nagaan naaf turaa ciao